السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي أمان تنا رهدون نما أكاتا تقوتة مهم جاني أزقب براسني خير درا بلاي ستور سنتانيتي نسوك أبليكيشن جتانيتي سامبودا داونلود جتاني أوبن جتاني سنتاني باسبورتي خيساني في بيجتي ساني في لكوسا خيساني في إيميل خيسان رجوتا وانغا هنا كبارشون دير كامتا سامبودا بروسس جل جرو إيجا ديمتي في تبودا سيفيدا إنتر firii umraa trip hajoo xuyiteeti sanbooda gaafiilee sii dhuftu deebistee sanbooda hiree nasiiba keetii laallatta. Namootaan gaafii deebisaniif maaltu godhama diroo keessa sinaqan ixaa keessa filannoo keessa seenta namootaan kurnan keessa namootaan muraasa keessa hamoo heetu umraa deema. Hanga ammaa eega Oktoobar takkaa eegalee wanni kun hanga ammaa hanga Oktoobar 13dha. Namni 13 filamee jira. Hedduun Paakistaanii fi Masrii Hindiyaa kana keessa jira. Itoophiyaan amta keessan jiru hiree kana walii himuun beenu nuti hiree kana gizee isin himnes garii nama himannu jaa garii namaatis paaspoortii hin qabnu jaa paaspoortii warri hin qabnellee keessaa na dubbisame haala isiniif hin mijeessa namni immoo humna qabdan kan umraa godhuu dandeessan information umraadhaa kamuu keessaa na gaafadha lakkoofsa bilbilaa kiyya whatsapp kiyya yookaan immoo facebook gubbaanii harkattanii facebook kiyya keessa seenaatii achi na dubbisa namni waa'ee umraa information barbaaddan hin amannu warreetta immoo hiree kana gizee namni ifira dabarsee namaa qoode hin amantan dhugaadha laakiin ammoo akkuma agartan kana laal nama 13 filamee jira namni 13 beefi jira taan asbooda nama 17 afa namni tokko nu keessa yoo bee waan guddaa ifiifuu mokorochitti jira hireen kana isin dabrin sheer walii godha kanallee assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh